ergasi laalanii siistema keessa maqaan isaanii tokko ta'u jechuudha. Siistema keessa laalanii ergasi maarree hawwiini rakkinnisi Dubaay wixata tarti guyyaan sun harbaan na fakkaate wait natti hin ergatina please. Dubaay gaafa guyyaa wixataa dabarsanii achi dhaqaa gaafadhaan hin jedhan. Ergasi deemnee obboleessi bakka mana isaatitti buufnee obboleessi garaa tokkooti beeka. Mana isaatitti buufnee ajmaani kanatti rabbi jedhiiti hin dagatinii wixata deemneetiin waliin gaafanaa awwiir immigireeshinii jedheen. Achi ka'een wixata awwiir immigireeshinii deemee mucaa qabadhee obboleessi qabadhee seenee gaafadhee kunoo paaspoortii kooppiisiillee ofalleessanii kanallee tumdhisee rabbi jedha hawwii goobaniita jedhamtu akkana kafiila ta'uufii barbaada. Dhageeffadhaa asitti dubbii. Kafiila ta'uufii barbaada. Naabaasaa obboleessillee kunooti jennaan kafiillisii ka duraa meeti naan jedhan. Yesu'a bafiit kafiil yetaale where is his old sponsor naan jedhan gaafatan. Prisoner tinde walina. Kafiillisii ka duraa meeti na gaafatan. Hawwiin osoo kafiila ofii ka lakkoofsa hedduuti odoo ka lakkoofsa kafiila ofii ka qabduuti har'a biyya kanaan galtu. Dhugaa dubbachuudha akka waan qabduuf gootee amma bareedaaf gootee asoftu. Ergasii kafiila hin gaafadhu obboleessiillee kafiilasii hin beeku. Anaan dura Sumaalee naan jettee jirti. Sumaalee wayii buldii kenna ragala namichi kana hiriyyaa namicha kiyyaatii naan jettee jirti. Namichaan eeguudhaaf jechuudha namichaan eeguudhaaf guyyaa lama liiftii jala taa'een. Namichummaan kun dhufaa yaa rabbi filaatii isaan beeku. Hin eege namichi takka tasaa arge liiftii keessatti. Fiigeetiin akka nama siin baatee gammadee salaam alaikum jedheeni mucattii wayii kafiila hiriyyaa kan kee kafiila sii ture kunoo footoo isii kanaa si beeka jette mee rabbi jedhiiti kafiila san lakkoofsa naa kenni jedheen. Ana maafi maalum jedheen adheesse nachi. Ana maafi maalum jedheen adheesse. Okay itti dhiibne amma warri amma police station ku warri awiri illee jechuudha tartiiba sin deemaa jira. Kafiilli sii ka duraa meedhee nu gaafatan hin beenu kafiila sii. Lakkoofsa fidaa jedhan eessaa arganna siistema keessaa nu baasaa jenneen nu gargaaruu hin dandeenye boru deebi'aa nu jedhan. Borumti sanii yoo galleetiin hin deebinannee jennu ganama obboleessi silkiin kaasu. Mucaan hiriyaa kiyyaa nam beekan nasuun jechuudha. Dhaqeetiin ajmaaniin mana isaa dhaabatee dawwalee dadhabee achitti dhiiseetiin kalaas eeginni silkiin kaafna nuun dhaqalee ka'ee dhaqeen. Yoo hanqaa awiriin dhaqu guyyaa malammaffaalee guyyaa afurii beeka. Already maan naan jedhe siyaadiin wannaa kennitee jirti ishaaraa ija kennitee jirti hawwii goobanii hin tasaaffarti malee naan jedhe dhaabadhee hin maanjis maalii naan jedhe obboleessa kiyyaati rabbi jedha maa nu gargaarina kafiila sii fidaa jenne kafiila sii hin finne lakkoofsaan beettani isiillee gaafannaan hin beeku jette maal goona nama kafiila hin qabnee naan jedhan jennaan. Thank you Rikta ta'uudhaa jirtan. Jennaan ishaaraa kennitee bakka hin danda'u jedheenaan gaddaatu mana achii gale. Eegan gale hin dawwalte hawwiin dawwalte. Sagalee kan hunda qabaa beekaan. Dawwaltee akkam hojjirta rabbii jedha akkana silkiidhaan dawwalchiisaa jiranii bakka ishaaraan kennissanii anqaraa galuu barbaada rabbumatu keessanaa godhee an bakka hin galaa jennaan hawwiitiyya. Wamaasni dhagamini wanni martinuu waan rabbii qadara dabarse malee hin taatuuti. Wamata kan yaadiniiti yoo biyyattillee galtee jette biyyuma haadhatante jettu nuti qoyoo siin fakkaatu ummata Oromoo kanaan isin gaafadhu faranjii waa meeqa qaa walta onlaayinii gubbatti yuutuubii irratti waa meeqa nan barsiisan mana barumsaa deemtee waa meeqa barachuu dandeettaati maal taatan si sammuu ganuu dadhabbii qabdanii isin akka namni tokko si barsiisuu danda'a. Abbaa barbaadde irraa baratta barumsa bakka baradhee sartifikeetii na gaafadha sartifikeetii dhiyeessa hawwii sartifikeetii ittiin baratte haa fiddu ani immoo sartifikeetii ittiin baradhee fida waa'ee fayyaa irraa. Dawaa kana anama shooppii qaba laala shooppii qabam dawaan kun qoratamee jira mootummaa biyya kanaatiin laasensii qabatti gabbara waan miidhawoo dalagee anatti gaafatamu so hawwiin gabbaatee gaafa waa akkasii daladdu wallaahi billaa nageetan siin laakkoofne maaliif ijoollee amaaraa argaarte yeroo baay'ee waa baay'ee barsiiftii waan akkanaatti fayyadamaa jetti waan akkasiif godhaa jetti kana laaqadhaa jetti kan san dhiisaa jetti namni baay'ee midhageeffata waama takka namni bakka barbaade yoo balateen Video asii kana qeellee ilaalleen ana uf jalaa blog na gootee jirti amma maal jechuuf iddee video ana kan hojjedhu narratti gubanii yoo isin fakkaatu yaa uummata Oromoo milkiin tokkochi tiitoo gubee danda'a milkiin gadaanaa sammuu gadaanaa kana qabaani inni ekko annama baay'ee waa baay'ee nama yaadu bar nama so duuba nadhaanii maa nadhaan jedhee duuba zooree ilaalle bar
Angadaantummaa gana kana qabaadheetiin viidiyoo nama tokko okay ka milkiin tokko jina mara gubuu jaartii milkiiti milka nama gubanii maaliif ijoollee amara xaniiti yooni maanyi baratti gumne TikTok lamina attaqaattelu minnaan teedaachu TikTok na malee ageeffadhaasi waan daganne mee pointi TikTokin tokko sira gubatu waan sira gubateef siima jechuuf himaa isaati sababa sira gubateef jechu siima maaliif yoo ati waan badaa dubbatte waan badaa haasofte jedheetiin riizinii siikaa jira TikTok jalatti you can check under TikTok if you have mind. And company TikTok is indelible. I'm not manager of TikTok. I don't have any relative from TikTok company. Relative is just an kawan. I come to the Gurenda. Muatin to what Yakam to Mafret to Guba. Ya Denistani? No. Ana gatin to Allah see Lakon Tola Adam Leborule. Anil Mod Vertiti Mitil Modirat one Barbado Delegate. Hirion cannot be a company kaban. Namanamagam Madumana Namamak and Naumit. Kana so qabaate sin dalaga dalagatti malee adda gad deebee milkii balleessaa milkii akkasirraa bitan oromoo hundinarraa bituu haadhaa no problem ani wanta nama dalagu argitanii walla oromoo qofa laallatu aram dhuftee bitattinarraa harbaani dhaka waa yaadaati pakistaan dhuftee bitatti suudaan dhuftee bitatti filipiin dhuftee bitatti kosmootiksii dalagaan isin mul'isuu danda'a argitanii shooppikii maaliin sii ga'e لمي ما أرومو توقف جاب هذا أمار رفتنا رابط أم بيزنس رات أمار أرومو نجرو ثلاثة فرق نجرو بيزنس رات you know guys إرجاسي دبيس تمران أجي فدا رفتة جافة سينا كجتو أنا جلا غورا كنو دي هذا ولا في رباط أوين أمال لسي شلي جالت نجبر أجت ناكس قول أجت أنا ما نجبرو مت ربي كي ما لي نجبرو ندندو إندا وليف ما نبدأ ولا ما عبر سيفتونم من سكير عليه yoo kun dhiibbaa milkiirratti uumate haa barsiiftume it's okay dhuftee ammallee TikTok yana jalaa kubanne namni gubee milkiidha gaafa inni si qabsiisa jedhanii dhugaadhaan seene how come akka ofiin qabamtellee sababa dhiiraa deemtee dhiiraa dhattee qabamtellee isinuu beetti as dhuftee dubbachuu dandeetti ani angoomaal qabaa mee angoomaal qabaa foolisiin waamee nama qabsuu danda'a isin baasii guutuu wajjin qabamte yaa ummata ergas yana ka deebisu dhabee jennaan dhuftee dheengada kana jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh baga gammadanii naan jette baga gammaddan naan jette jennaan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh hawwisha akkam naga jirtaa fayyaadha maa baddee jedheen nagumatti namni nama dubbiste engada kana fixattee naannadha dhufteeti waan taa'u dhabdeeti TikTok irratti gabbaateeti milkii kana godhe maal qamaan bira qabdee qamaan himatti ani nama dirjiiti qabu nama laasensi qabu nama na tuqee jedhan karaa seeraatiin isa gaafadha malee maqaa dirjituma kokkooti maqaa balleessaa kootini awwaan biraa isaan jechuu hin danda'u. Ani ofirraa shettaa himadhee jira obboleetti illee beetti. Ani illee homaa godhuu hin danda'u gorsee dadhabee jettee jirti. Namaan dhageettu siin hin beektaa naan jette. Aallaqe eega gorsa malatti injifataami itti dhiisi jedheen. Kanarra darbee ani udaan isii immoo fincaan isii nyaachuu qaba. Milkii biraa uffata qabaa jette. Uffata siin qabdu guyyaa tokko milkitti chaat gootee barreessiteeti na ergettee beetti. Uffata salbaaji shaanta keessa dhiibneeti kaargoon si erga yoo barbaadina hin barbaadu jette wallahi afaan ofii kanaan jette siin yoo barbaadu la kun uffanni mana jira salbaaji irraa maal godha milkiin guyyaa takka na ergettee hin beektu adda salbaaji milkii maqaa balleessiti kajaartii yaatu dabarsitee uffataa turte isiin jechuu no sirrii miti uffata illee barbaannaan haa fudhattu kaargoo godhaaf rakkinni hin jiru warqii maal jettu warqii maal isii warqii maal na bira qaattee jirti jarana dhugaan jirtu kana isin gabaamatti maali meen pointi hawwii amma dhageeffadha amma isin hin galu na beetta isin galu hawwiin ka deemtu tokkoffaa mucammaan kun maalii akkanatti dhaabatee ta'e aallaqe eeno geemni isin deeggadde wanna waraabaa turteef illee akkuma kana TikTok nere se milkin jettu isin gaafin gaafattani milkin angoomaal qaban jettani ijoollee amaaraatti maaliif dhufsedhani warri rabsaa oolan warra kan afaan badeetiin biyya adda addaa taa'eetiin rabsu gaala eegaa akka barbaachisaa dhaltuu afaan bantu dhiira afaan banu maaf irratti cufsiisu dadhabne eegan goo qabaanne eegan fira achi keessa qabaadhe kunillee akka jirre achi jalaa deebifne lammaffaa dammoo waa'ee shooppii addeen gad deebi hawwiin haa galte hawwiin ji'a lama kana eessa turte hawwiin maal dubbachuu didde maal kampaanii kiyyaa okee shoppi kiyyaa eedde shoppi karaa duraanuu banamee jira gaafa isa jirtu jechuudha eebba malee maaliif gadhaa eedde
eebbisiifamee onlaayini gubbatti seeraan bahee namartuu maashaallah naan jechuu eegallaaniin how come jechuu eegalte. Kun hin ta'u. Kanarra darbeetti yoo gaafii qabaattan isin ol galcha nama sirnyaa jechuudha. Koottaa seenaa. Kanaan ala namni biraa irra tareetiin jechuudha. As keessa illee yoo jiraatte jechuudha. Afaan natti banta taanaaniin an nama afaan sibbanee sii deebisuu miti. An nama safuun guddate. Arrabsuu dandeetta, barbaadee dandeetta, isin bar wannan isin gaafa wannan isin raajii uummata Oromoo akkamitti gara tokko bichaa waa dhagaa nama tokko faana fiidaniitiin akkasa wattan akkas hin taasisu uummata Oromoo. Keessatti uummata kutaa tokko of addaatti taasisan Oromoo keessa. Miraasa Oromoo maa walumas xallaa. Namnummaan gaafii kana sii gaafatu dhabame dubartummaa sitti maal miidhamte isin sana fatattee jiraataa arti gaafa nubira jiraattu harbii gartullee kunoo birrii kana hundi fudhattee jirti. Birrii 400 Itoophiyaa yookiin 300 haa ta'u herreega sanitti maa siira galchee jiru riisti jira maal miidhamte. Namni kana namaan jedhe obboleessi nu obboleettiin kana hin jedhu. Kana ala obboleessi yoo barbaade ragaafisanii fiduu danda'u dhiyaachuu barbaade ajjira obboleessi. Akkanii dhaabanii dhaatiilee si baasuudhaaf aduun kun keessa deema yoo an guyyaa akkatti si baasu aduun kan keessa deemee jiraadhe rabbiin sun sitti argu alla ikotta siin asin seessa allaqe ከዚህ በላይ ማናገር አልፈልግም። ደቂቃ ጥቁሹን አክል ቤታ ምባሃ ሙጥራ ሚደም boot miidhaan kun shamarra itti ga'u Dubaay kanarratti yeroo baay'ee mikinaata sana ibsu dandeetta maalidha takka lammaffaadha. Anis si beekaa walillee dawwalaa turre wal beekna intala kana yeroo dheeraa waan kana barsiisaa turte waa'ee qorichaa kanarra sirraa garuu waan kana yeroo dhiyoo argine waa'ee rifeensa intaloo asita rifeensa anuun kennaa fi isiisan sila waa'ee rifeensa irratti barumsa kana an argisi waan kana barsiisu. Micattintu yeroo dheeraa turte si jedhan ammallee micattii kana gootee hojiitii qabaase. Barumsa kana iyya duraa baratteeti. Akkamiin barattee muuxannoo barumsa kanaa ni qabda? Nah, ibsini me warri warna ijala ijistan fatta me aga takkat ayye gaafii as nagaafattee gaafii deebisaa tartaa dubbattanii tokkoffaa hawwii bakka dalagaati ani hin baafne siilee dubbattee jirti hawwii an karaa irraa fuudhee gaafa na bira dhuftuyyuu mana nama biraa jiraattee bakka dalagaa bakka jirtanii namaa wadhabdee mana biraa jiraattee karaa irraa fuudhee shaanxaa ofiitu na bira kaattee obboleettii si tama biyya galchee na bira deemtee guyyaa lama bultee deebitee mana keessa haadhatee anuu mana madabii bakka lama seense dalagaa woo duraan jala waraana dhageeffataa ture. Okay, dhugama shamara karaa irraa fuutate. Intala dur dhiyoota ulfaa viidiyoo waraabde san karaa irraa fuuteerta eessa geessite maa viidiyoo waraabde silaa ilma afur garaa keessaa qabdi jettanii dhugama ulfa hin qabne iyyuu karaa irraa galchitanii hagam akka waan san na saalfachiisanaaf rabbi beekan tala afaan akkasi gogisan viidiyoo waraabdanii karaa gubbatti ummata biraan gahuu osoo hin dursin intala san fuutanii nyaachistanii daa'imni kiiloo takkaaf wayi. Yoo xiqqaate intaloo san keessa kiiloo 6 yookaan achi oli malee sun garaa isii keessa hin jiru. Guyyaa lama turte karaa irra jettan dhugama shamaraaf kabajaa qabda dhugama micattii tana hawwii tana karaa irraa galchite tana hoomaa fuuteen galchin hadha oo eessa jirti intalli sun. Dhageeffadhu kasanii mucattii ulfaa walitti hin fidin paartii biraa isiin already amma mana kennee fi jecha ati an hawwii karaa irraa fuudhan jette intalli tun dalagataa turte wanni isii karaa irraa fuudhuu geellee hin jiru hawwiin tun. karaa irraa bu'ee karaa irraa dhufte malee bakka dalagaa fuudhamuu qabu ture ka fuudhamuu qabu miskiinni ka gargaar qaba. Fuudhamtee jirti. Intalli ulfaallee karaa irraa fuudhamtee jirtillee gargaaramtee jirtillee karaa jalaatiin gargaaree jirallee deettee jirtillee rabbillee nagaan si hiikee jira. Sakkii si bira tarii nafsi kabira nagaafatu malee hawwii qofa nagaafatu. Hawwiini karaa irraa fuudhee karaa irraa fuudhe karaa irraa fuudhee jettu asirra dhufteetiin. Naan deebisne qoricha kana hawwisi dura barsiisaa ture isiidhaan beeka namni baay'een isiirraa fudhannee fayyineedhaan beeka. Mana kee dhuftee qo'aan kana baratteedha ka jedhamaa jiru. Mee haa dubbannu achi tartaa jalaa baalaa arraba irra akka waliin dhaaban. Laal. Networking ke sekabeh aja.
dalagaa galchee dalagaa mana meechuudha. Okay. Allama dalagaa mana madanii galchee dalagaa uffatee iddoo biyya gala jettee yeroo tokko fedha jennaan lakki biyya galini jaatin kiyya olii daladde olii baafti waan adda addaa asillee fiddeetiin. Okay. Anillee olii fiddee waan beeknurraa isinlee fiddeetiin waliin dalanna kootu nu bira daladdeetiin waameetiin akkasitti dalagaa ture. Garuu ergasii dhuftee jettee miidiyaadhaan beeksifnee qoricha keessaa turte mucayyoo tun kootaatiin nurraa fayyadamaa jedhaani ture. Yoo isiin dhuftee asirratti milkii waan kana barsiisee jira jettee kan usumamaa mala kana barsiisee jette ni akkama. Okay, wanni isiin na barsiiftu tokko jiru an garuu sababa walitti dabalamnee waa baay'ee namni beekumsa adda addaa argataniti improve godhee waan adda addaa qo'adhee waan adda addaa wanna jedhaniiti akkasiin barate malee fedha na barsiisuu hin qabdu. Silkii isii futee jaartiin ta'e silkii isii keessaa waan isiin achi keessaa qabdu diileetiin goone. Dhageeffadhu. Silkii isii jaartiin tiyya wallahi billahi kan hin qabne gaaftani gaafa nyaata iddoo kana mala jaalallee ofiitiin walloltee mucaa kana baasi milkii. Yoo hin baas sirii gaafatu gaafatu hiriyaa kiyya dhiisi. Hiriyaa kiyya usu nagaarta. Eessa na fida gaafachuun qabu. Maaliif na baasa? Durammaa akkanatti gaafate haga zari manzaratii ta'e lama jala durammaan gaafate. Gaafa sirkii kiyya gabbana isiinila wallahi billahi sababa gooti nama mana keessa jiru namoota sanillee dhiyeessi nama shanii jala dhiyeessi nagaa wal xiqqaatu jechuudha dhageeffadha. Isiin jaalallee isiitii walloltee anama akka dubbachuun barbaadu wannan waa baay'ee dubbachuun barbaadu akka ishee asirraa haasofta haasoo barbaadu an dhiira. Jaalala isaatii walloltee waan nyaattu waan dhugu nyaata digdamatti isaatii barbaade isaatitti ka'e nyaata hin nyaadhu siin jedhu. Atiin kaa ta'uu yana guyyaa boruu. Jennaan yoo an alaa yoo an alaa dhugu sheeringii hadda isiin eega biyya galte sheeringiin sun eessa dhaqa akkam ta'a sheeringiin. Dhageeffadhu sheeringii dalan hin jenne dhageeffadhu. Ergas yoo an alaa dhugu sheerii dalagaa jennee waliin haasofnee jette. Waliin dalannaa jedheen akka nama tokkotti dalachiisaan ture malee waan biraatii miti. Na dhageeffadhu. Moo isii ofirratti fidee dalaysiisaan amma waan amma jettee amma waa jettee turte bargan waliin dalaynaa jedheeni waan ati nama waa beeku tokko waan nama waa beeku tokko waan atillee beektu waliin dalayna jette waan atillee beektu waan jaartiin tiyyellee beektu jette ammuma kan warra jala jiru nattaa faradu waan ati jette irraa sit dhufa. Jedhe fakkeenyaaf waan jedhe ila siidee duratti isiin beektuu fi waan jaartiin ta'e beektu walitti dalaydaniin akkil abbaate akkaanila dhageeffadhu. Wala dhageeffannu carraadhaan haasofnu dabareedhaan haasofnu dabareedhaan. Muti ana dubbatu jira beeka isinirraa haa Si dalasiifna dala jennaan ofii fiitii biddee dubbadee jira. Achittillee mala buuqireessa waayifaa yoo ofii fiitii biddee gaafii afaan keessa nama gaafattan. Namni nama jecha ati jette irraa si gaafadhe ani lala waan ati jette irraa waan ati dubbatte irraa waan atis beektu waan jaartiin tiyyas beektu waliin dalayna jenneeni waan nama waa beeku tokko sheeringii waliin dalagan malee akka sarraatanyaatti hin fudhattan nama waa beeku silamaa baxabbata yaa manni yaati.